keessatti wanti nurra haasofnu haal siyaasaa Itoophiyaam keessa jirtu hiree siyaasa Oromoo fi garfuu duraatti ni maan qabate Oromoof dhiyaata yookiin siyaasaan isaa maan keessa jirtee ka jedhirra an asli galgalooti waayilkiyya ammayyuu waliin jira ammayyuu. Ayyee ulfaadhu asli anaaf si waliin taanee Jawaar Mohammad wajjin turtii taasifna dhimmoota akkuma itti dhimma siyaasa Itoophiyaa akkasumas immoo kan Oromiyaa fi kan naannichaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti kan gaafannu Jawaar Mohammad bagaan dhufti. Baga nagaa walitti deebine ittiin goggaa jamu torba dura dhugaa dhufee ture. Utuu neetiin natti fakkaata. Anis dulloomee sanis babal'attanii baay'atanii na hidan. Galatooma isanillee hordoftooteenna Facebook irratti gaafii keessan akkuma argine isanillee gaafii san ergitan isanii dubbisna. Kaan ammoo akkuma sagantaan keenya deemuun isanillee gaafii keessan ergachuu dandeettanii. Jawaariyyuu gaafii jalqabnee ati nam siyaasaa beekamaa Itoophiyaa keessa addunyaa keessallee guddoo beekamu waggaa 3 dura eegimanidhaatii baatamu guddum callifti. Afur baafachuuf moo maanta dhalate? Indulloomere. Kun yeroo adda addaatti jetti yeroo mana dhaabootti biisu rakkoo hamaa keessa turte. Mana hidhaas taa'ee waan yaadaa tureef yoo bahe maaliin godha kayyoo mari'achaa turre baqqalaa wajjinis. Kanaaf yeroo san lolli Tigraay reefu xiqqoo hara galfata. Oromiyaa keessas lola hamaa ture. Namoonni akka keenyaa baanee dubbachuun ibidda beelolaa jiru irratti boba'aa dabaluu waan ta'eef callisuudhaan duuda duuban haala nageenya irratti qaamota walolaa jiran dhiibbaa gochuudhaan amansiisuudhaan akkasumas hawaasa addunyaa gama dippiloomaasiitiin tumsa godhanii biyyatti gara nagaatti deebisuudhaaf callisuudhaan duubaan yaalii godhuu wayya yaada jawarraa hin callise. Garuu dhiyeen kana deebistee haasa'uu jalqabde. Jalqabgaaf mana hidhaati baate wanti ati barreessitu illee jidduu dhaabbattee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa isaa turte amma immoo dhiyeen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirti. Maatu jijjiirama? Kun siinjee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa. Waggoota lamaa walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessuuf dubbachuu adiisu malee hirmaanna cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis bahaa jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa kan godhu irratti hojjechaa ture. Dhiyeenya egaa tiritooriyaa irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanneen argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhiin akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araara dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu ko'orishin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya bakka irra jirta maaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baay'ee Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kanaa waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee bagadheetti miti. Yeroo yeroon ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya jiru malee bagadheetti miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii eegasii galtummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaatu na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu. Sanii migiyaanaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaaba'een gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu. Jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan.
Samboda wahilan parti keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'anne biyya san keessatti yaaliin gaafsan godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf akkuma isin jee yeroo hidhaa bahetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun fin biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasaa yoo deebinee wanni atetteeriif wanni dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyeen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiiniti jette. Qabiin kun lamaan akka waliin dhageenya akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turani marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhames hordofaan ture qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture washakkii fi walhubannaa dhabuun gamalachuun jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf yaalama yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsina gariin harka kennee nutti galaa jira kan ni cabsina jee kan marii araaraa hin barbaadu jee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana saaxilu san qofa osoo naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis Amaaraattis Tigraayittis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu ka barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee cinaadha mallaqa kennee kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawaar galfachuu danda'a gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a gaaf kan Aslii galfachuu danda'a garuu lola biyyattii keessattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marrooni waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa keessa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliif amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera barra. 2019 ammayyuu hin beeku intarviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha babal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkooti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galchisuun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu. Kabiraammoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seensisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jettee duraanatti illee yaalti. Barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne.
warri deebi'eelen deebi'ee bosonaa deebi. Kaan hin hidhamanii kaan hin jeefamanii gabaas jedhutu jira. Kaammaa kanaaf ka gaafas maaltu ati godha? Warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii boo addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goonee hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun saba adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoollee nama galan kun dura wal lolaniiti. Murnamoonni adda baanii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uume tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember Abbaa kan hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hamma tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessa nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii maqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee biyya bulchurraa, paartiilee mormituurraa jaarolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu yoo fakkaate? Akkamitti yaada turree fi akkitti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kuufee qabsoo uummataatiin kuufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesisa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabuma warraa jechuudha. Mormaan ture kobeetu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san amma tokko dhiibbaa irra goonee daandii yookiin daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeni mormii mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoo nuti dabarsuu qabdu jedhanii aangoo irratti dhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoo nuti wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 20 bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u. Fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaan yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa. Jeeqaa waan deemeef bara aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision. Biyya saniif qabaachuu qabna yaada jedhuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo isaanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. I was the principal natu murteesse hunda isaanii caala it was me. OPDO'n keessaa humni jijjiirama aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti hin agartan. Warra TPLF wajjin neegoshee goone ugee bitusam. Hin turre bari isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hanga ammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Hayila Sillaaseenis yaalame
biyyatti ni miidhamalee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turanii ibsa baasu malee sochiidhuma irrayyuu jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoggana paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isuma wal qabsiiste immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubam deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sun sochiin keessan maalirra jira? Paartii mormituu akan socho EPRDF dura akan socho ni danka ture. Kuni garuu mootummaa duriyootaati. Sochi mootummaa shiftootaati duriyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture na qabxeerra. Hoogganaa jiibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummaatti wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gama kaafaawwan ta'e yoo qabdu caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti wajjira banee akka sochoosuu ga'ee taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. I mean, how can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiiti ambotti wajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru ammallee jiru caasaas qabu. Caasaasan garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo tarii? Yeroo TPLF negotiate godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa hoggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan hoggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii jaaruu malee sirna dimokiraasii jaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahanna kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha Jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufe wantoota keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isaan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'uutti jetteen atin. Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipin keessa akka hin hojjen yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentally Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hoogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbaarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana amma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaa inni gara aangootti dhufusanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisii naan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamental world view. Society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomni irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu ta'etti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormusan uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan adeemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe aangoo qabatu na cinqan ofii shakkii beektaa inni naaf ta'e ofii aangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo sirba mammaa Oromoo tokko jira beektaa umarii sirba fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko goona godhee eenyuun maraateen isaan beekamu ofii shakkii I said maybe I'm wrong maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So
let me give it jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine let me give it a try akkasii okay yoo adattan gaafa nyangoo qabate walasi nyangoo qabattee mi'aayee wanda barte amma dandeenyu walaa gargaaru I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u waan hin beeku hojjennoo kee kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada yoon biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye kanaaf narra akka gaafas I have to try something saniif ni jedhe. Asalitti dabarsuu kun dura akka nama siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa. Yoo jara kanarraa hafte. Dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Anaalojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaales wallahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaazarratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jirurraa ka'eeti nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyiif murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni in kijibanii yoo kijiban garuu kijiba san si amansiisuuf kijiban malee in amanan. Jarri kuni kijiban san ifiifillee amanan. Jaalama dura biyyan ture argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaa faanan mana hunda keessa yaa jiru qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaartiin tokko arge. Jaartii doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifammoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin keessa rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartuu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ayi dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreeti hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskandinaviyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka ofoon laale. Saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte. Biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meeshaa godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kan itaafi. Akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biyyi nagaa qabdutti itti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarra dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya sana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya sana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha.
Imano bojawar mootummaa kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa mancaasuun qabsoon ofirraa mancaasuun barbaachisaa jetti. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irraa kaasuu fi sochiin akkasii hin hojjetti jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Ummo muuxannootti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akka inni dhaabee qondaaltu argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akkatti qabsaa'anii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabudha. That's distractive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannootti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaatu turanittis dunuunfannetti deemne. Dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa bilchaataadha. Wanni amma jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaa nama deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa, isaanis kasaarsa. Salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi, tuffiin, diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif, Tigree keessaa waan bayaniif son ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kanan qe'ee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee, wal jaalannee waliin bullu jaarrachuun barbaada. Har'a maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjarriin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kaan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee ama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni haalamne jarri aangoo irra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoo irra bayan. Kanaaf Oromii alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoolaalu warra Oromoon aangoo irra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoo irra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhaman. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka'uuf. Tokko warra Oromoo amelee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qaqqabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kan yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa waliin qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu ormaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa sabarratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaan deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa of jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo hoggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaara cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna.
mooton isaan keessaa bahan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaararraa haaloo ba'urraa hajaan qabnu. Nuti Amaara wajjin daangaa bal'aa waliin qabna. Hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaara cabsuu, Tigree cabsuu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan Oromoo kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuufuu hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan taate hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu, ka haqa isaa eeyyitu, ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu, Amaaraafis nagaa eeysiftu, kan Tigreefis taatu, kan Somaaleefis taatutu barbaanne nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol ba'ee saba biraa akka cunqursu hin barbaadu. Maaliifi nutu akkas ta'aa ture kaleessa. Kalee murni Amaara keessaa ba'e Amaara keessa daatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa ba'e maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo madaan nurra gahe maddaa saba biraatti irra gahuu hin hayyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabnu. Maaliifi kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa sirni kun kufu waliin akkan kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan uummanni sun rakkina hamaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akkan kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Ilma keenya jedhee haa gahu. Filannoo kana duratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhee kun hin hirmaanne. Tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda murtas gabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiviizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaalee jedhu. Tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda. Kosii ija achiin waa gahu maaliifis hin jedhe si fakkaate. Haala qabataa amma Itoophiyaa keessa jiruun filannoo godhuu hin danda'amu. Dachiin biyyattii parsantii 70 ol harka to'annaa mootummaa jala hin jiru jechuudha. Filannoo gaggeessuu hin danda'u. Xaa'oo bar mootummaan fidee riibeeloltaatu uummata irraa raabsa. Torban dabre kan naannoo Amaaraa keessa konkolaataan takka socho'an turre. You cannot have an election where the state does not have a control over the physical space. Waan kana bar wani amma sitti mukana I was telling them gosa lamaan dabre kana haa callisu malee miidiyaarra qondaalota kan waraanaas kan siviilis you are losing it biyyattii isin harkatti shunquytee harka ganaa keessanitti. Abiy Ahmed Shimallisi Adaanechii fi namichi Amaaraa suni they are co-mayors of Addis Ababa. Addis Ababa ko waliin bulchan Finfinnee ko waliin bulchaa jiran beeki. The rest of the country is not in their control. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun ni rakkisaadha. Maaliifi filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'uu qaba jechuudha. Haala ammaatiin parsantii 30 keessattuu filannoo gaggeessuu hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaara keessatti particularly increasingly South keessattis jechuudha. Kanaaf priority Itoophiyaa ammatti filannoo miti. Ana waa'ee filannoo kaasaa ture waa'ee dimokiraasii waa'ee meeqa kan advocate godhaa ture miti. Maal jedha Oromoo gama maaku mataa jirutti sabbata maran. Yookiin immoo maal jettan warri Booranaa ka maran kan ruufa maranii. Ruufa maran. Yoo mataan hin jirre ruufa maran. Itoophiyaa mootummaan harkaan qabne keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu. So first thing first we need to restore peace. Akkamiin fiduu danda'u keessumaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa walitti bu'iinsi jira waggaa 5 deemaa jira erga mootummaan humnoota federaalaallee bobbaasee waggaa 6 ta'eera naannoo Amaaraa keessas immoo erga waraanni Tigraay keessa dhumee booda deebii hammaateera. Rakkoowwan walitti bu'iinsawwan naannolee lamaan keessa jiran keessaa kamtu furuuf cimaadha akkamiinis immoo furamuu danda'a walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessa jiran kun wantoonni ijoo hojjetamuu qaban maal akka nama siyaasa tokkotti tokko lama sadeetti wanni itti tarreessuu dandeessu. Furuudhaaf fedhiin jiraannan furuudhaaf laafaadha. Akkamiin biitiin carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola ifatee jira. Maal lola ifatee fakkaate? Itoophiyaan lola keessa turteerti erguma uumamte irraa kaasee. Bara Haile Sillaasee lolli ture, bara Dargii lolli ture, bara IPRDF haamul xiqqaatu malee lolli ture. Lolli hagammaa godhamaa ture qarqara irratti. Ogaden keessatti, gammoojjii Baalee fi Harargee keessatti, Eertiraa keessatti.
Lolli waggaa jahan dabraa kun immoo handhuura biyyattiitti godhamaa jira. Oromiyaa keessatti shawaadha. Arsiidha. Amma lolli guddaan qarqara Wallaggaan jiru. Waraanni guddaan kan jiru godinoota Shawaa keessa, godinoota Arsii keessa, Gujii fi Baalee. Jiddu galeessa. Amaara keessa lolli kan godhamaa jiru. Dur Amaarri PRP keessa Qaaraa gara daangaa Sudaanii lolaa ture. Tigraay soo taate qarqara ture. Amma lolli Amaara keessa godhamaa jira. Jiddu gala Gondar, jiddu gala Goojjam, Shawaa kaabaa keessatti godhamaa jira jechuudha. Lafa naannoon kun maali? Lafa oomishaan beekamu uummanni bal'aan keessa jiru jechuudha. Kanaaf durii gaafa lolli qarqara godhamu uummattoonni Itoophiyaa jiddu galeessa jiran darbee ilmaan erganii sinqiin ergan. Amma garuu lolli qe'ee isaaniirratti godhamaa jira jechuudha. Kun uummata baay'ee nuffisiisee jira. Uummanni Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa jirus, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jirus lola ifatee jira jechuudha. Akka kaleessatti naa cabsi. Uummanni Itoophiyaa keessatti maraatu saayikoosisii ture from 2019 to 2022. Amma sun fayyee namni amma araara barbaada uummanni akka uummataatti. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan saniin deemuu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kabiraa hawaasni addunyaa biyyoonni ollaa keenyaas ture ta'e kan fagoo jiran biyyi tun addaan faca'uu heddii jedhanii sodaa guddaa keessa jiran waan jiraniif bifa danda'ame hundaan tumsa nuu gochuudhaaf araarri akka dhufu tumsa nuu gochuudhaaf qophiidha. An kana waanin kallattiidhaan beekuuf dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf biyya keessatti there is a peace market uummata jidduu. Biyya alaatti deeggarsa cimaa argachuu dandeenya araara fiduudhaaf. Maaliif biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka facaatu kan barbaadu hin jiru. Ollaadhaa Keeniyaan hin barbaaddu, ollaadhaa kuun hin barbaadan naannoo kanatti Sudaan jiideetti Somaaliyaa rakkoo qabdi Itoophiyaan naannoon kun hundi hin diigamaa jechuudha. Saba kanaaf biyyoonni ollaatis nageenya akka dhufu barbaadan. Even biyyoonni Arabaa kassafaman kun yeroo baay'ee lola gargaaran haa ta'u malee wanni isaan Itoophiyaa irraa qaban food production nyaata. Yoo biyya isaas gabbooftee qonni kan qotamuu danda'u. Kanaaf biyyoonni Arabaatis yoo taate biyyoonni bahaa dhihaatis yoo kan taatu taate nagaa akka hin barbaadan. Nagaa kan hin barbaanne mootummaadha. Kanammoo waan isaan mormuu fi miti waan inni itti dhiyaate irraa dhaga'e practically hojii isaan hojjetan guyyaa guyyaan hordofeef. Maaliif asirratti tarii waraana dhafee dhumoo wallaalummaatu kanatti of akka ilaalcha keetti. Beektaa aangoon maal si godha si fakkaate? Aangoon of tuulummas duuma. Maaliif keessattuu sirna abbaa irree uumuu waggaa barbaaddu warra xiqqoo si xiqqoo dura warra si mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne si kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dha'uu ofitti of marsita. Kanaafi information ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. So maal ufa of tuulummas duuma. Of tuulummaan immoo of wallaaluudha fida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Beekti harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan waggaa walgaan hunda kabajamoo muummicha halaqa jechuun alatti waggaan bira dhufan amma I'm sick of the ministeerota isaanii kana. Waggaan bira dhufanii namatan. Waggaa isa bira dhaqan kabajamoo muummicha jedhaniin. Odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne? Gaafa dura dubbiin abaa ture eegaltu. Ijoolleen tun nama 200 geessu. Maal naan jedhan sitti fakkaate? Maaluma waa'ee abaa kana cinqamtaati? Mallasuu bari maqaa abaa sila Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bar. Mormiin Oromoodhaaf aadaa ta'eera. Jarri kuni Oromoon tuni silaa nuyi mormuun ooltu mallas beek maqaa abaa otiin fayyadameeti. Abaa Oromoo nama rakkiftu hunda kabalee hidhatti nagaa angora ture. Nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa abaa maal isaan kayaadanii marroon gidaamii ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein aangoon north irraa south shift godhuun seismic shift isan hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyya sanitti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubanne beektee gaafsan. Ammoo maali? Ammoo waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnee kan jennu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan aangoo dhabnaa inni rakkanna waan jedhan san keessa inni sodaarraa kan ka'e gara hodhaatu deemaa jiran. Garuu namni asadirraa barachuu danda'uu qaba. Baay'ee bareeda. Dhaggeeffattoota keenya egaa tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo irratti jirra. Keessumaan keenya nama siyaasaa Jawaar Mohammadii
qeeqa akkasumas immoo himannaa garaagaraa mootummaa irratti dhiyeessaa jira Jawaar Mohammed. Namoota siyaasaa paartii biyya bulchuu yookiin immoo mootummaa Itoophiyaa keessa jiran yoo dubbachuu barbaadan balballi keenya banaadha. As dhiyaatanii yaada isaanii biraan ga'uu danda'u. Isaan keessummeessuuf qophiidha. Gaaffii nutti ce'uu dandeenya. Achirratti qondaalli mootummaa fedhe. Dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaadan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan an jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyattii akka rirmaatti nyaatee gombisaan jiru. I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaaf qophiidha. Baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitoota namni duunitum quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddaa turte amma immoo itti fuuftee jirti. Ati akka Jawaaritti mariin biyyaalessaa kuniin maal milkeessa jettee yaadda? Rakkannee callifnee bar joolle. Rakkannee bar. Rakkannee. Dhugaan rakkannee beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibnee suuta kufaa jiran. Namni Oromoo waa beeku.